Ate sarra. Ani qophii jaalalaatirraan isinidha walaayira. Maqaa ishii natti himaa. Maqaa nama jaalattanii natti himaa hin jedhe. Ma. Bas akkasumatti ergaa isinitti ergame tarii isaan isin ta'uudha baase nama biraa ta'uudha baadheetanan. Maal jedhu? Anchi garuu faazarii ta'uun ol wallahi baay'ee tokko sodaachattaa saara isin dheemaa. Faazarii miti deemi. Okay. Inni dhagahama bar maqaa ishii natti himaa hin jedhe maqaa ishii. Maqaatitti mara koon qabu jiru. Ishi natti himaa. Maqaani Aisha. Aisha. Okay, galatooma. Haadha manaa keessanii moo jaalallee keessanii Aishaan? Jaalallee. Okay. Amma gaaffii xiqqoo sin gaafadha gaaffii dhuma. Aishaan irratti osoo yoo mucayyoo bareedduu wayii dhufte abbaa qabeenya wayii dhufte Aishaan jijjiirtanu? Lakki maalirraa godhaani jaalalli qabeenyaanii. Ishi. Ayyee. Ergaa ni qabdanii waan ergattan wayii? Waan ergattan wayii Aishaatti ergaa ni qabdanii? Waa itti ergu. Amma moo? Hin qabu amma. Ayyee galatooma. Aisha. Bareeddu. Garuu abbaa keetis sagaleen namatti baa fakkaataa jaalallee keeti? Sagalee matu guddata malee jaalalli makiyee. Oofii ani bir isin jedhee waamaa ture jechuun nama jabaa fakkaata sagalee jaalallee. Wayinee. Ayuu dikkama wayti. Salphina abbaa keessanitti na dawwalchiisanii of salphistan. Ara abbaa kenna maaliif dawwalla abbaa kenna? Na asitti na rakkatte si gaara bi abbaadha se asitti na rakkatte nafseen. Hello. Akkam nagaadha? Sagaleen keessan natti nagaam xiqqoo ishee ollaa fuudhime. Hello. Xiqqoo sagaleen kee natti nagaam sa'aatii malee sitti dawwalee raftee jirtaa? Okay, dhiifama sa'aatii kanaa sitti dawwaluu kiyya baay'ee saana of kalchi. Ani kanas dawwalaa jiru qophii jaalalaatirraayi. Yoo dandeesse yoo ayyamamaa taate gaaffii laman si gaafadha. Sagalee kee garuu xiqqoo dhagaan jiru oo dandeesse piliis bilbilatti naasiki. Amma xiqqoon nagaam ayyamamaadha? Okay, galatoomii naaf ayyamamuu keetiif. Ani kanan si dawwalu qophii jaalalaatirraa isin jedhee gaaffii xiqqoo si gaafadha. Gaaffii haadha manaa oo fiqranyaa ni qabdaa? Jaalallee oo haadha manaa ni qabdaa achirraa ni eegala? Qaba. Okay, maqaa ishii natti miti gaaffii xiqqoo si gaafadha dhumarra. Badhaatuudha maqaan ishee. Badhaatuyi? Badhaatu. Maqaa ofii baasteef moo maqaa warri baaseef? Warratu baasee sana miti. Maqaan kee hoo maqaan ati badhaatuudha eessa jiraatti? Asuma biyya keessa jiraatti. Okay, waliin jirtanii? Okay. Erga wal bartanii hagam? Shan. Waggaa shanii? Yaani wal fuutanii aadaa manaati moo fiqranyaadha? Haadha manaati. Okay. Dhalattuu eessatti? Dhiifama ayyee. Okay, gaaffii dhumaa si gaafadha. Maqaa ishii badhaatu erga taate? Okay. Galatoo. Meeti badhaatu? Simtum intaa? Baay'ee bu'uuraan itti maree kanaa dhumatee ila warra kana badhaatu lakkoofsa keenyaa kennee jiriin nama biratti naa kenne
Warrakkana itti gilji inde. Kala kosa kayak nakan nama si jala tu badatu lah miti akamiti badatu tahu jetan ya amma boda. Okay, ready. Mantu itu dagang ada kok. Jerat tadi bereddo. Ani Saudin jerat. Okay, sekarang nyake ti muka di make. Ai, ini aku agaru mati yo kana barsiise ture beeki. Tarik alla duufa danda'a. Aati direedhaan kun. Waan shakkite Badatu so ilma kala tahai. Na waan shakkite way qabda. Way arte buute mo si buuse mamme. Wallahi arte bute bujam buai irti yo matarti si hanya tu sareni. आरते मुने पर मुझे तेरा करना चाहिए जगह तो ये लगना चाहिए ये शांति से No. Mucha yo mata irti garbi. Nitor ke midi. Davis akada. Davis mami tu baru lah kau sok tu kami Davis wallahi Davis. Ina arte kamiti na rebo kamiti bar naman duati birarati makayam dan dira tu lenu lekanu. Tarik alla dudanda mudi sana bingal sababisa waggashanin anuggashanitin qabajet. Gane ga Saudi rufe walbarte samudro ka bari. Waan shinirratti shakkiten gaafa dagalchi Davis gal. Waan shinirratti La cosa shakkiten wadu. Gubanne yar. Ngere ba yo matte. Chimu wata di. Saadni bagan nakhay Ramadan ta ani tinan taqabbalatte dufte waan ta'eef sokke eetu bare Gaafa waan inni siin jedhe hunda fudhachuuf qophiidha murteessite. Seena. Eshi. Waa sagala furtaa. yaa ishi Digdama saddeettama. ishi duraan mokortee turte saa Ni hojjechuu dide. maqaan isaa natti Abarraa. Abarraa abbaa manaa keeti moo jaalallee keeti Kaadhimaa. haadhimaa kee Jaatun shala gitam. okay maqaa kee kan inni itti si beeku kan maatiin itti si beeku maqaa kee Faanosii. Faanosii. Kana se. Yaa. yaa okay moyti qabadhu maqaa isaa barraatti isaa okay miidiyaan fayyadamu ergitanyaa No. moyti qabadhayyee kaan keessan taap koppilink sheer godha waamee jira har'a galata rabbii waliin kaadhee dhufe naante du'een jira Kaasu otoo korran deebi'aa guys memberii manaa guutaa koppilink sheer godha namni galuu barbaadde koppilink sheer godha Warri Itoophiyaati warri Dubaay fi Suudiin kan qabda yeroo keessan namni biizii waan ta'eef. amma warra Itoophiyaatti isaan deemera waan ta'eef jarjarri keenya Warri Itoophiyaa warra gastirraa fooloo godhaa hundi keessan anatti siin warra galchaa. isaan isaan Yaa. Wayiti qabadhu maamee tokko Hello? Oh iya. Naguma akkam? Nagai. Jara galata rabbi. Dhiifama sa'aatii kana asitti dawwaluu kiyyaaf. Aku enggak. Ani kana si dawwalaa jiru qophii jaalalaatirraayi. Ayyamamaa yoo taate gaaffii xiqqoo si gaafadha. Aku enggak. Ayyamamaadha? Eh. Okay. Jaalallee qabdaa yookaan immoo haadha manaa? Oh ya. Qaba? Eh. Okay, ishi. Maqaa ishii natti himi please achumarra. Ittan deema gaafa. Aku. Maqaa. La. Maqaa jaalallee keetii. Lagi ya. Aja lihat jalan dari restoran. Okay, ayyee. Carraansii kenna jaalala ishii dhaqab ibsachuu dandeessa. Achumarra xiqqoo gaaffii si gaafadha dhumarra. Isya. Jaalala ishii dhaqab ibsadhu. Jalan isi dah kamu. Yaanee miira ishii dhaqab jechuudha. Kanti amma ni jalan demo kami tersiti mudah dari situ. Jechuun anaatti himtu in ibsatta yaanee hagana si jaaladha akka ergaa wayiitti himadhu. Itu
Con kau ka kita lanu si kan jiran Pak yang urun persentat sebagai dari penelitian kata. Wow, ayah. Ya. Galatoma ayah. Gafi tu kau marah si gafat dah. Rabbi walif sinadis walif sinajala tu. Gafi ni tuan. Ada amma fanusin abba kabenya tak diaspora tak kau sodufte. Cun bifaan isaa caaltu muriidhaan isaa caaltu deemiidhaan isaa dhaabbataadhaan isaa waan hundaan kan faana isii caaltu. Isin dawalee raftee jirtaa? Okay, dhiifama sa'aatii kana asitti dawwaluu kiyya baay'ee saana of kalchi. Ani kanasii dawwalaa jiru qophii jaalalaatirraayi yoo dandeesse yoo ayyamamaa taate gaaffii lama si gaafadha. Walla sagalee kee garuu xiqqoo dhagaan jiru oo dandeesse piliis bilbilatti naasiki. Amma xiqqoon dhagaama. Ayyamamaadha? Okay, galatoomii naaf ayyamamuu keetiif. Ani kanan si dawwalu qophii jaalalaatirraa isiin jedhee gaaffii xiqqoo si gaafadhaa. Gaaffii haadha manaa oo fiqranyaa ni qabdaa? Jaalallee oo haadha manaa ni qabdaa achirraa ni eegala. Qaba. Okay, maqaa ishee natti miti gaaffii xiqqoo si gaafadha dhumarra. Badhaatuudha maqaan ishee. Badhaatuyi? Badhaatu. Maqaa ofii baasteef moo maqaa warri baaseef? Warratu baaseef ana miti. Maqaan kee hoo maqaan ati badhaatuudha eessa jiraatti? Asuma biyya keessa jiraatti. Okay, waliin jirtanii? Okay. Erga wal bartanii hagam? Shan. Waggaa shanii? Yaani wal fuutanii haadha manaati moo fiqranyaadha? Haadha manaati. Okay. Dhalattuu eessatti? Dhiifama ayyee. Okay, gaaffii dhumaa si gaafadha. Maqaa ishee badhaatu erga taate, okay. Galatoo. Meeti badhaatu. Simtuun intaa. Baay'ee bu'uuraan itti maree kanaa dhumatee ila warra akkana badhaatu lakkoofsa kanaa kennee jedhiin nama biraatu naa kenne warra akkana itti gilchi inde lakkoofsa kanaa kenne nama si jaallatu badhaatuudhaa miti akkamitti badhaatu ta'ee jettan yaa amma booda. Okay, meeti. Maaltu itti dhagahama Meeti jiraataati bareeddoo. Ani Saudiin jira. Okay, fiqranyaa keeti moo kaadhimaa keeti? Hiriyaa koodha garuu maatii dhiyoo kana barsiisee ture beeki. Tarii qalladuufaa danda'a? Ati jireedhaan kun. Waan shakkii